Nagaan siniifaa ta'u hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya jechuudha. Waan nama ajaa'ibu tokko waan nama dinqu warra bulee kee waanuma haraama ta'etu dhaga'ama jechuudha. Wantoonni baay'ee nama sukkanneessan jibbisiisan baay'eetu dhaga'ama jechuudha. Barri tokkorra bara tokkotti waan sirriitti dhufa yoo jedhani waanuma hamaatu dhufa dhaga'ama bula jechuudha. Dhagaa waaqni biyya keenyaa fi nagaa buusuun jedha. Garuu haati jechuudha. Haati garmalee garaa laafti ilmoo ishiitii fi haati ilmoo ishii dura du'uu barbaaddi. Otoo haati teessu ilmoo ishii akka duutu haatiin barbaaddu jechuudha. Haati gaariin, haati nagaan, haadholiin gaggaarii, haadholiin qaqqaaliin, haadholiin keenya jechuudha. Baay'ee garaa nuu laafu. Garuu wanti amma dhaga'ame kuni baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Gara seenaa sanaatti isinii darba. Egaa dubartiin tokko mucaa durbaa osoo qabdu jechuudha. Mucaa durbaa mucaa xiqqoo osoo qabattee jirtu otoo ofii qabdu dhaqxee heerumte. Gaafa heerumtu abbaa mana kan biraatti heerumte jechuudha. Abbaa biddeenaa ta'aaf isheedha jechuudha mucayyoo sana. Mucaa sana kan guddise isuma abbaa biddeenaa sanatu guddise. Isuma biratti kutaa tokko haga kutaa 12 geesse. Inni guddise jechuudha. Ofiisaa guddisee jalqabarraa kaasee waan hundumaa guute akka abbaatti ilaalee guddisee osoo jedhu mucaan kun guddattee kutaa 12 geesse. Haati ishii immoo ijoollee 2 deesse jechuudha. Hamma kana keessatti ijoollee 2 deesse. Abbaa biddeenaa ishiitiif 2 jechuudha. Walumatti 3 jechuudha haati kan qabdu. Abbaan biddeenaa sun kan ishee guddise faan 3. Osoma haala kanaan jiranii abbaan biddeenaa inni ta'e kun inni abbaa ta'ee guddise kuni mucaa kana faana ofiidhuma isaa guddisee yeroo baay'ee deddeebi'ee faana jiraata. Amma faana jiraachuu isaati kan nama dhibu. Namoonni baay'een ijoollee isaanii daffaraniiru. Even daa'ima ji'a 3 yeroo darbe jechuudha. Daa'ima ji'a 3 abbaan dhalche kun abbaa biddeenaa miti. Abbaan dhalche daa'ima ji'a 3 gudeede jedhamee safuu jedhamee waan darbe tokko jira jechuudha. Yeroo darbe dhageessanitti miidiyaa irratti. Garuu gudeeduu osoo hin taane gudeeduu irra darbee ajjeesuu isaatu nama dhiba jechuudha. Irra darbee kana keessatti gaheen haati taphatte immoo baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Haati akkamitti ilmoo ishirratti kana murteessiti nama jechisiisa jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Dubbachuuf illee namatti ulfaata. Garuu waan ta'e tokko dubbachuun immoo salphaadha. Erga ta'e salphaadha jechuudha. Otoo hin ta'in dura malee erga ta'e salphaadha jechuudha. Kanaaf mucaa kana faana abbaan biddeenaa kun yeroo baay'ee deddeebisee faana ni jiraata. Faana jiraachuu qofa osoo hin taane yeroo itti mucaan kun akka tasaa ulfa taate haati dhalte kun ulfi kun eessaa dhufe jennaan akkanatti isa himatti. Abbaa manaa abbaa ishii yookaan abbaa manaa haadha ishii yookaan abbaa biddeenaa ishii isa takka na godhe jettee yoo himattu haati dhoskaadhaanii osoo namni hin dhagayin akka ulfisuun badu taasisti. Ulfisuun erga badeegaa kun iccitiidha jettee qabattee haati kun akkanumaan ni dhiisti jechuudha. Yeroo sana tarkaanfii fudhachuu qabdi turte haati. Erga abbaa manaa ishii ta'ee gad deebi'ee mucaa ofii guddisutti gadi deebi'ee iddoo sanatti tarkaanfii fudhachuu qabdi turte. Mucaa ishee dhalte sana dura argite malee namicha baala gate sana miti kan isheen argite. Garuu haatiin dhiisti tarkaanfiin fudhanne mucaa ishii sanarra wanti kun qaaniin kun dhufee dhoskaadhaan irraa balleessanii ulfa sana balleessanii dhiisanii. Garuu jarriin dhiisnee abbaan biddeenaa sun mucaa ishii faana hinuma jiraata. Booda garuu mucaan suni gorsa namootaatiin hiriyaatti himattee hiriyaadhaan jechuudha. Akkamitti akkas ta'a kuni himatamuu qaba. Kun abbaa siin ta'u abbaa biddeenaa siin ta'u humaas siin ta'u kuni himachuu qabdaadhaan himannaatti gaafa dhiyeeffattu dhimma dubartootaa wal qabsiistee mucaan kuni mariidhaan himattee gaafa namichi kana himannaadhaan qabamuudhaaf jedhu namni kuni hin miliqe jechuudha. Seera bira geeffattee dubbii seeraan gaattee mucaan kun qofaa ishii haadha malee jechuudha. Haati dhiiste
haadha malee hiriyaadhaan yeroo seerri qabatee seerri nama kana qabuudhaaf to'achuudhaaf yeroo barbaadu namichi kun hin dhokate jechuudha, hin miliqe. Isa booda haati maal jetti? Mucaashiitiin himata kee kana kaasii, maaliif abbaa manaa koo himattaa? Ijoollee lama anarraa dhasheeraa, obboloota keetii isaan kunii. Kanaafuu abbaan biddeenaa kee kun yookaas abbaan ijoollee koo kunii kan inni hojjetuun galii isaatiin kan jiraannu. Kanaafuu kaasii himannaa kana irraa kaasii jetti mucaashee. Mucaa dura dhalte sanaan jechuudha. Innaa mucaan kun immoo hin kaasu jettiin haadhaan jechuudha. Amma gahee haadha ilaala, ilaalcha haadha ilaala. Haadhatu gaddeebituu ta'e mucaashee ajjeesisee jechuudha. Rakkoo uumame kana keessatti gahee guddaa kan taphachuudha qabu sila haadha dhalte turte. Dhiirri baay'ee halagaadha. Dhiirri halagaadha jechuudha. Nama daa'ima isaa ofii dhashe kan ji'a sadii jechuudha. Ji'a sadii ijaan ilaaluun kan namatti ulfaatu biyya keenya ijoollee araasii namni hundi ilaalu. Yoo manaa fuudhanii bahan illee dhoskanii baatanii deemu biyya keenya keessatti jechuudha araasii. Mana keessattu keessummaa yoo dhufe araasii ji'a sadii taanaan ol dabarsu golaatti jechuudha. Garuu ija guutanii daa'ima ilaaluu hin goone abbaan dhalche gudeede jedhameetu mucaan garuu hin duune waaquma tambise malee haga ammaa jirti jechuudha. Garuu haati gahee guddaa taphachuudha kan maltu himannaa kaasii jettee mucaashii osoo loltu namichi immoo bakka karaa biraatiin miliqee kee deebi'ee dhufe jedhama mana sana. Manuma sana dhufeetu mucayyoodhuma kanaan dura faana jiraataa ture, gudeedaa ture, yeroo baay'ee balleessaa ture. Haadha osoo jirtu mana keessatti akkamna himattee akkam gadi baaste dubbii jechuudhaani bakka torba waraanee mucaan battaluma sanatti mucaan sun lubbuun ishii bahe. Haadhuma biratti jechuudha. Argitani haati osoo jirtu ammas. Kanaan duras haati osoo jirtu wanti kun raawwatame isa jalqabaa dogoggora jalqabaatiin tarkaanfii baay'ee fudhachuu osoo qabdu erga hiccitiidha jette mucaashiis osoon dhabiin dhirsa ishiisa ta'e kana wasakas otoon dhabiini tarkaanfii osoo fudhachuudha dandeessu achas deebite dhirsa ishii wasakaa fittee osoo akkana kana gootu mana keessa ta'anii immoo osoo haasa'anii namichi dhufe mucayyoo fi bakka torba waraanee ajjeese. Lubbuun ishii bahee jechuudha. Dhaga'uufuu baay'ee waan namatti ulfaatu biyya keenya keessatti wanti ta'u jechuudha. Baay'ee waan nama raajeffachiisu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Mucaa umrii waggaa 16 jechuudha. Kutaa 12 kan barattu akka kanaanii abbaa biddeenaa jedhamee kan guddise ofiisaa kan guddise jalqabaa kaasee kan guddise jalqabaa kaasee kan ilaalee guddise kan akkana godhurra irra darbee immoo kan haadha biratti bakka torba waraanee lubbuu ishii balleessu. Namni kun amma faayidaan qabu seera jala oolee jira garuu to'atamee jira. Gocha isaa hundumaa ragaa hin barbaachisu ofiisaa ragaa ofirratti bahee jechuudha. Garuu maal faayidaa qabare? Mucaan sun lubbuun ishii darbee jira. Nama isheenii galiinuu fidaa jettee haati sassattee yakka hamma kana dalage sassattees amma hidhamee jira, to'atamee jira. Haati kun garuu haadha baay'ee badduu dhiifama naa godhaa malee. Haati namaa duuti malee haati nama ajjeestu. Bakka baay'eetti wanti akkanaa ni dhaga'ama. Dubartiin mucaa dura deessee fudhattee yeroo heerumtu bakka baay'ee jira kun haaraa miti. Garuu bakka tokkotti abbaa caala kan guddisus jira. Dhiirri hundi akkana miti. Abbaa caala kan guddisu kan safuu eeggate guddisu baay'ee jira. Darbees immoo kan akkanaanii ijoollee baay'ee kan haadha kan balleessu baay'eetu jira. Bakka tokkotti jechuudha naannoo gara Walaayittaa kanatti jechuudha. Akkana godhee jechuudha abbaa dhalcheedha kun. Abbaan dhalche yoo akkana godhu yeroo jalqabaatiif abbaan dhalche yeroo akkana godhu haati yeroo dhageessu yeroodhuma sana ofollaalte haati dhalte ofollaalte yeroo sanaaf jechuudha. Achi gaafa kaatu garuu guyyaadhuma sana seera bira deemte jechuudha. Guyyaadhuma sana nama sana mana isaatii deemte mucaashii fudhatte jechuudha. Guyyaadhuma sana qabsiifatte jechuudha. Seera dhimma dubartiitiin wal qabsiifattee mucaanshii akka waan hundumaa godhamtuuf jechuudha.
umuriin ishii baay'ee umurii 11dha. Abbaatu akkanatti gudeedee kana mucaan suni seerri qabate abbaan hidhame haati kun hirmiidha abbaa keeyyuu miti jette dubartiin akkanaan baay'ee mucaa ishii baraarfatte gahee guddaa taphattes jirti. Garuu dubartiin dadhabduun akkasii osoo dhageessu osoo jalqaba argitus mucaa ishii ajjeesistes jirtiin siniin jedha. Baay'ee waan nama dhibudha. Maalumaafuu maatii ishii fi maatii maalii qabdi miti mucaan kun maatii ishii haadhadha. Haati immoo irraa nyaatteetti haadhumatu ajjeesise. Baay'ee lubbuu ishii haa maaru haa qananiisuun jedha hordoftoota kiyya. Biyya keenyaaf nagaa haa buusu araara haa buusu siniin jedha. Viidiyoo kiyya laayik gochuu hin dagatinaa, subscribe godhaa. Thank you.